Yoo yaa isin jenna kun akkuma argaa jirtan kilaboota lamatti wasitti taphachaa jira. Kilabiin tokko kilabii wabii fi qeerroo Nageellee Booranaa jechuudha. Wabiin ka bahuu fi danda'e jechuudha. ችግር የለውም ምናምን ኦኬ ኦኬ ኩኖ እንጂ ከተባ ጅረ በሬሳ ጅረ መራ ነራፉ ዲበና ማስራፉ ዳ ሚዳበን አንገሉ ከነቡ ማለፍ ወን አከራን ጅሩ ጅጅ አመለክ ከብራስ እርጊና አጣጭ ደረሰና ዱፍታቸው አም ቀጣይቹ ኢናዱ እሺ nama si kenal normal bah Qeerroo wabii fi Nageellee Booranaatu asitti tapha qeerroo Nageellee Booranaatti taphachaa jira. Wabiin kan bahuu fi danda'e wabii Hacaaluu Hundeessaa irraati. Haaceen ammoo asirratti dirree kanarratti Oromoo Mushin wajjin taphachaa jira. Dirree kanarratti taphachaa jira. Oromoo Mushinii fi Haaceetu asitti dirree kanarratti taphachaa jira. Ijoolleen amma ammoo iddoo kanatti shaakalli geggeessaa jiran kilabii Oromoo Dhombir jechuudha. Amma Dhombir tapha Dhombir afran qalloo wajjin taphata. Akkuma argaa jirtan kun ijoolleen qaama isaanii uwwifachaa jiranii. Kun leenjisaa garee Dhombiri mee afran qalloo wajjin taphattanii haalli qophiin yookaan immoo shaakalliin isin gootan maal fakkaatame hawaasa Oromoo addunyaa irra jiran kasi daawwachaa jiraniif dhaamsa nuuf dabarsi. Galatoomii egaa taphni asitti taphatamu tapha jaalalaati. Kanaafuu akkasiin olaantummaan an xumurtan abdiin qabna galatooma. Akkuma argaa jirtan kun amma kilabni kun ammoo Haaceedha. Kilaba Haacee yookaan Hacaaluu fi Mushintu wajjin taphachaa jira. Oromoo Mushin kilabni Haacee dursaa jira jechuudha. Kun istiraayikara hamaadha. Istiraayikara hamaa. Xalaa meeqa galchitan? Kun amma istiraayikara hamaa achi ilaali. Kilabii Haaceeti kun kilabii Haaceeti. Inni kun Xalaa jedhama. Maqaa isaa akkuma gartan Xalaa. Keessa buusanii dhaban jechuudha. Galchanii dhabanidha. Saddoo laa jiru. Egaa hordoftoota keenya kuni tapha Osfaagaa biyya Jarmaniiti. Kana fakkaatu kun Oromoo Mushinii fi Haaceetu taphachaa jira. Haacee yookaan Hacaaluu Hundeessaa ilmi Hacaaluu ammoo wabiin achitti taphachaa jirti akkasimi. Wabiin achitti taphachaa jira. Wabiin dirree kanarratti taphachaa jirti kana fakkaata. Haacee tolsaa qabadha oolonni nuti dabarsaara. Shiriyatu. Get. Barana ijoolleen teenya gaa jajjabaattee dhuftee jirti. Akka malee taphatanii kun deeggartoonni ati kilaba kam deeggarta? Deeggaraa kilaba kamiiti? Duruu taphataa turte har'a immoo Mushin deeggarta? Okay, Mushin akkamitti taphachaa jira? Kuno gareen afran qalloo qaama ifachaa jiranii akkuma amma isin garsiise jechuudha. Dhombir wajjin taphatan kuno afran qalloo dirree. Kuno afran qalloo.
me afran qallo qopha'aa jirani akkanatti training gochaa jirani Training godhaa jirra. kun ijoollee afran qalloo dhombiroo wajjin taphatanii qaama oofachaa jirani kana fakkaata nama gattare washan isin galeji meka galesi meka jirtan takab dua dah mushin okey mushin takab dua dibet takab dua noin Aku sabi mal sejuner warabe bar dirre warabe bar afran qalloo warabe jiru wallahi kuno daawwattoonni deeggartoonni seenaa jiranii tamni kana fakkaata asitti ammoo aacetti taphachaa jira kilabiin kun kilaba kam kuno kilaba giisan oromoo giisan amma dirree kana irratti taphata jechuudha hunda isaa silaa wal bira kilabiin keessa maqaa maali oromoo darmishtaat kuno oromoon darmishtaat dirree kana irra qabanii akkanatti deemaa jiran kuno darmishtaat kush kilaba darmishtaat oromoo kush okay Danyang kurang. Ala wasar. Abshir magisti. Aye. Kilabin akkuma isin argaa jirtan kilabin Norways shaniifi meeqan injifate duwwaa. Ijoolleen Norweeleen dhukkee kaasanii Norweef carraa gaarii hawwinaa keessumaa waan ta'aniif odoo geeba fudhatanii injifatanii kan deeman taate nu gammachiisa. Dirree jirtu. Qeerroon dirree jirtu kun olaala akkuma isin argaa jirtan Isin garsiisu keenya har'aa ijoolleen teenya cimoon training akka ajaa'ibaa godhanii jiran ati bara dabre taphachaa turte bara namaaf hin taphatin Barana xiqqoo biyya kanaatu dhukkubeessanii fi bakka jabaatetti jechuudha carraa gaarii isin hawwina akkasiin mootan ammoo abdii guddaa qabna waan caan nu bira jiran fudhatanii jiran bas abshir kuno afran qalloo istiraayikariidha inni leenjisaa miti kuno injireen abshir kuno hunduun jiranii amni taphni kattaanu ati afran qalloo taphattaa in taphata kuno tiiseenaa mee hawaasa oromoo idil addunyaarra jiru maal jetta dhamsa maal dhamtaf ani hawaasa idil addunyaarra jiru geeba fuunee isin gammachiisuudhaaf qophiidha. Ani garuu qophiin qophaa'ee fi tokkoffaa geeba qofa osoo hin ta'in oromoon jiru akka wal barattee wal jabeessituu fi kana kan isaa kafadhe yoo moo'een obboleeyyanii hundaafuu ni tapha jaalalaa taphatama jechuudha tapha jaalalaatiin karaafuu garuu yoo fuune xiqqishoo gammachuu nu dhagaama aboo nu gammadaadha carraa gaarii isin hawwina galatooma wabii fi qeerroon nageellee taphachaa jiranii gara dirree sanitti isin deebisa wabii acaaluu asitti dammoo aceen taphachaa jira asitti abbaan taphachaa jira dirree kana irratti dammoo ilmi acaaluu wabiin taphachaa jirti asii haaceen asii dursaa jira haaceen haaceen meeqalchi wallahi goli sedemu ara kana Facebook ratti ni musaddet si meka ka aja meka Wallahi Allah walam baye dai. bayi ummanu lakkaama fenna jira jedhani goli ka acha galche maqaace fakkaatu qabatanii mo'amuun hin jiru kuno don birqama ifatee jira kunis darmishtaat oromoo darmishtaat oromoo FC Kush kuno akkuma argaa jirtan FC Kushiti kuni wanni kilaboonni oromoo hundi isaanii waan oromoof oromiyaa calaqqisiisu qabatanii deemanii maqaa oromoo FC Kush akkuma argitanii kun ammoo dhombirii kun afran qalloodha kun wabiidha kun hacaaluudha kun dhombirii kun ammoo tinuu gartee kilaboota hedduudha sikkoomandoo jira kilaba sikkoomandoo jira kilaboota jajjaboo ciccimoo hedduutu jira kanaafuu kana fakkaataa
Gareen Acee dhukkee kaasaa jira. Goolii inni galchee yoo asirratti himuun hin danda'amu. Goolii hedduu galchaa jira. Acee maqaa Acee qabatan. Acee biraandiidha marka akkasiisan qabattee mo'amuun hin jiru. Mo'uu malee. Wabiinis wabii meeqa jiran? Tokkoof tokko? Tokkoof tokko Okay, wabiin fa'aa tokkoof tokko jira. Deeqaa meeqa ta'a? Deeqaan tokko kana bitaa 15 akka. Dirree lama irratti taphatama. Kun dirree xiqqaadha dirreen kun VIP leessanii. Oromootiyaa wanni Oromoon asitti walitti qabamnee fi akkanatti taphachaa jiran har'a kilaboota 15 oltu irratti hirmaate jechuudha. Kilaboota 15tu hirmaatee kilabiin 15 kuni kilaba tokko keessa Oromoon ilmaan Oromoo 20 oltu keessa jira. Oromoon baay'atee akkana wal argee waggarraa eenyum wal baruun aadaa ofii calaqqisiisuun eenyummaa fiitii fi walii wajjin tapha jaalalaa taphatanii gammaduun Oromoon asitti argartan kun hundisaa godinaa fi magaalaa adda addaarraa dhufe kilaba tokko keessa godina Oromiyaa hunda keessa ijoolletu jira. Ijoolleen magaalaa takkarraa namni isin waliin nu qabee fi waliin qabamee illee jiru hundisaa bakka garagararraa dhufe hundisaa ammoo wal kabajuudhaan tokkummaadhaan jaalalaan taphachaa jira. Kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata bara baraan Oromoon akkanatti waggaa dhufuus dirree gartee Awurooppaa biyya biraattis yoo ka hawaasni Norway, hawaasni Sweden, hawaasni Oromoo Hoolaandii, hawaasni Oromoo Faransaan kan qopheessuu danda'an taate kilaboonni Jarmaniirraa kilabiin haga sadii tokkorraa haga sadaffaa bahe ispoonsara federeeshiniitiin akka achi dhaqee taphatu haalli ni mijjata. Kilaboota ciccimootu biyya Jarman kana keessas jira. Kanaaf hawaasni keenya moor kaka'umsa akka isin argattanii fi kilaboonni akka dhufuudhaaf yaaddanii isiniif haalli mijatin akka Faransaa, Hoolaandis bara dhufuuf akka itti yaaddanii fi ijoolleen Oostiriyaas ijoollee jajjabduu ciccimtu jira. Achirraayis yoo dhuftanis gaarii natti fakkaata. Akkuma argaa jirtan gaa kilabni kun kilabii Oromoo Kuush Daarmishtaati. Kilaba abbaan kilabii kunooti mee kilabni kee shaakalli akkam gochaa jira amma taphachuuf deemtanii haalli fi yookaan aqwaamni isin irra jirtan maal fakkaatame? Awwaara tuwan inni tuwa wale chada. To be the best, learn from the best. Ishi ayee. Ajaa'iba ta'e baratoonni hin keetelle sin waqtaane. Bareeda. Kennawi FTC Kuush Darmishtaat. Darmishtaat. Kuush maqaa YouTube hiyyaat sigale. Yaa reedii gaangmaa Kuush yaa. Mata Kuush hin ta'u mootti mul'isaa. Yaa. Maala keessa jira. Arabannaatu Kuush. Darmishtaat cadhaa gaarii isiniif hin hawwaa. Isinoo giisan yoo taphattanii isin? Yaa Norway waliin taphannee akka carraa. Okay, mee kunoo leenjisaan garee giisan Oromoo giisan isaa meeqaan mo'amtan? 4-2 mo'amne. Okay, Norway. Norway waliin. Okay, amma taphattaan bor qabdan? Tapha qabnaa kan itti aanu. Bor moo har'a? Boru mi? Yaa. Okay, carraa gaarii isin hawwina carraa itti aanu ammoo akka isin darbitan ammoo abdii guddaa qaba. Shaampiyoonaa bara Bara dabre ammoo shaampiyoonaan biyya Jarman kilaba isaaniiti Oromoon addunyaarra jirtan akka beeytanii maaliif bara tokko yoo tokko injifate bara dabrus kaanii taphni kun tapha jaalalaati tapha Oromummaa tapha olummaati waliin dhufanii haganayyuu waliin arguu waliin bohaaruun waan guddaadha. Kanaafuu nuti har'a maal dhaamaa jira beektan Oromoon akkanatti jaalalaan yeroo taphattu kana warri Faransaa ijoollee Faransaa jiran Hoolaand dhufuuf kaanii hafanii turanii bara dhufuuf akka irratti yaadanii Oostiriyaallee ijoollee Oromoo hedduutu jira ijoollee ciccimtuu kubbaa kilaba biyya saniif taphattu jira isaanis akka jajjabaatanii dhufaniif isaanis jajjabeessaa jirra. Kanaafuu mee dhumarratti Oromootiif addunyaarra jiranii maal dhaamta akka leenjisaa garee tokkotti? Uummata addunyaarra jiraniif duraan dursee warroonni keessummoonni har'an waliin taphatan warroota Norway galata guddaa kabaja qabnaa fi inni lammataa ciminni isaanii hedduu jaalalli isaan walii qaban kabajaan hedduu namatti tola. Akkasumatti Oromoon addunyaarra jiru haaluma kanaan wal kabajjee waliin yoo nu bira dhuftee gammachuudhaan akka deebitu abdii guutuu qabna. Jabaadhaa. Galatooma taphattaanuuf carraa gaarii isin hawwina akka mootan ammoo abdii qabna. Kun moo amaan jedhana moo amaan lakkoofsa 20 leenjisaa garee Oromoo giisan. Okay, galatooma. Hussein kunoon jira miti. Hussein jechuun akkuma isin argitan leenjisaa garee Darmishtaati.
Darmishtaat yookaan FC kuushii agartanii mallattoo odaa qabaa. Odaan ammoo mallattoo Oromummaan yookaan Oromiyaan ittiin beekamtu. Mallattoo keenya odaan nageenya, odaan jaalala, odaan yeroo hunda magariisa kan goggoyne. Kanaaf odaa filattanii mee kilabiin keessan haalli amma irra jiru maal fakkaata? Taphattoonni keessan cimina isaan qaban. Taphattoota kennaa baay'ee bareeda. Kireen jira jedhamee eegamaa jiru keessaa garee tokko. Yoo akkuma yaanni rabbi nu haa godhu. Yoo amma tapha seenuu danda'a waan kan laalla. Dirree kamirratti taphattanii jiram? Okay, dirree Regensburg taphattanii kilabni si wajjin taphattanii inni wajjin taphattanii? Sikkomando ka garee Ansbach jechuun naannoo Baayariiti isaan eessanirraa dhufanii mee dhumarratti uummata Oromootiif maal dhaamta? Oromoon akkana dhufee waliin taphachuun akkanatti Oromoon bakka tokkotti wal ga'uun kun? Dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaa natti fakkaata. Baay'ee uummanni Oromoo akkanatti wal ga'ee wal arguun isaa biyyarraa walitti dhufeetiin asirratti wal arguun isaanii waan tokkummaadhaa kuni baay'ee gammachuu guddaa natti deegame. Galatoomi lakkoofsa sagal isin jettan naaf hin galle lakkoofsa sagal kam taphataa kam? Bona kuno bona mee lakkoofsa sagal irratti nu qabii jechaa jiranii kilaba kuush jechuudha. Mee jaallan kee yookaan ijoollee as jala si hordofaa jiran hedduu jira abseefaa jira maal jettaa mee? Carraa guyyaa irraa harkannee asirratti argamuu keenyaaf hedduu akka gammachuu qabna. Akka maqaa kuush furannee dhufneen akkasitti fuulduratti deemuudhaaf yaalii godhu jira. Ammas wanni nuti hawwinu akka moonee bika guddoo geenyu tuni hawwii keenya ni yaallaas hanga dandeenyutti. Diimee taphannaa tapha keenya walumaan kalaallu ta'a. Abshir galatoomi kuno irratti isinii qabee jira waan isin gaafattan gaafii keessan isiniif guutee jira. Galatooma carraa garii isiniif hawwa isiniifis. Maalif? Kuno abbaan garee yuutuubarri kuno inni leenjisaallee abbaa yuutuubarallee abbaan gareelleen abbaan qabeenya garee kana kuushi isa mee amma kilabni keessa taphattoota eenyu bituuf deemama fuulduraaf? La bita de bita. Amma boora hin seensu nulle baas nulle. Okay, baraanuuf barataanuuf taphattoota haaraa? Yo best keedhamu yoo beekatadha. Amma kilabii haacee kun amma akka gaarii taphatanii taphattoota achi keessaa bituudhaaf yaada hin qabdanii maallaqa guddaa kaapitaala akkasii qabdanii? Bara dhufuuf. Aceh keessa hin binnu dheenan. Aceh keessa. Hin binnu asirratti anaaf inni hooti. Abbaan qabeenyaa dhiidaa jira. Hin qoosnaa abshir Oromootii akkanuma qoosaatu waliin dabarsina. Taphataa bara 2018 urjii ta'ee asitti kookabaan fudhate qabna of keessa jirtu. Okay, enu. Rastam jedhama. Meetu Rastam mee? Bara darbe kokkobiin si ture ka fudhate? Okay, kokkobi goolii hedduu galchuudhaan. Goolii hedduu galchuudhaan inti tapha bareedaa taphachuudhaan. Okay, kun akkuma isin argaa jirtan bara 2021 kokkobiin beekamaan Jarmanii irratti tapha gaarii taphachuudhaan akka Cristiano Ronaldo akka Messiitti badhaasa fudhatee isaa mee baranoo akkamiin jirta akkamii qophooftoon dhufte? Barana qophiin bareedaadha akkuma agarru kun namoota asirratti argame ilmaan Oromoo hundi asitti argamudha hedduu gammadeetiin jira anis qopheesse tireeniingiidhaan taatu gama hundaan jaalalan tapha jaalalaan gaggeessuudhaan sanirratti qophaa'eetiin jira. Galatoomii carraa gaarii si hawwina baranas akkati kokkobii fudhattu abdii guddaa qaba nuuf jiraadhatillee. Baastee. Kuno akkuma argaa jirtan ijoollee kokkobii jajjabduu ciccimtuu qeerroo kun hundi qeerroo Oromooti mee ilaala qeerroo Oromoo kilaba 15 oltu asitti argama kilaboonni kunniin gaa dargaggoota of keessaa hedduu qabanii kilaba tokko keessa Oromoon yoo xiqqaate nama 20 oltu keessa jira har'a akkanatti kun Oromoon gammadee Oromoon akkanatti walitti dhufee taphachaa jira. Kuno abbaan kilabii ammoo akkuma isin argitan kana dirree seenuuf kuno dirree kanarratti taphatanii? Kanarratti? Okay. Oromoon kisan dirree tokko farra taphatan? Dirreen tokkoffaa kun dirree internaashinaala? Harragaa guyyaan jimaataa kan ammoo biyya Awurooppaa kan akkuma isin argaa jirtan mee kilaba haacee bira isin geesse kilabni haacee
goolii injifatee jira. Kilaba Haacaaluu Hundeessaa maqaa Haaceetiin taphate bira siin geessa. Amma gaa mee kilabni Haacee kun goolii hedduu galche. Goolii jirri galchanis asirratti himuun ni ulfaata. Ni amma gaa gara isaanii siin geessa. Abbushi mee kottu kunoo kilabii kun kilabii Haaceetii amma kilaba xumurtanii bahaa jirtanii meeqa mo'attan? Agartanii lakkoofsa akkam akka galchanuu lakkaanii kunoo kilabiin Haacee Haacaaluu Hundeessaa kunoo kilabiin Haacee kana akkuma isin argitan FC Haacee kuno FC Haacee faan qeerroo akkanaa faa qabanii qeerroo jajjabee goolii meeqa galchitan? Kudhanii? Goolii 12. Kun ammoo Haaceef taphataa amma kaazaraadhaan deema. Inni miidhame jechuudha. Jamaal meeqa galchitan? Goolii 10 galchitanii? Eenyutti galchitan? Kilaba Mushinitti. Okay, kilabni kun kilaba professionala. Kuno namni arra bija eega kokkobiidhaami. Goolii meeqa galchite? Goolii sagalee ol fuudhuudha. Goolii 5 galchite. Kilaba kimi galchite? Kilaba Oromoo Mushinitti galchee kuno akkuma isin argaa jirtan Musheen goolii 5 galchee istiraayikara hamaadha kuno kilaba Haacaaluu Hundeessaati. Maqaa Haacee qabatu fakkaatee maqaa biraandii maarkaa jechuudha. Mo'amuun hin jiru mo'atu malee jedhanii barana warri geeban fudhatama jedhanii yaadaman keessa kilaba kana ati ammoo akka nama goolii ammumaan 4 galchuu 5 galchuu eegalatti goolii kokkobii in fudhatama jedhamtee yaadamaa jirta. Mee okay itti kanaaf kilabni kun kilaba guddaa eegamaa jiru akkana fakkaata kunoo jajjabee hedduu qaba. Mee goolii meeqa galchitan? Goolii 12. Aboo kun 10 jira kun 10. Meeqa kan dhugaa kan galchitan 10? Taphattoonni goolii meeqa galchitan meeqa? Kunoo istiraayikara yookaan aatqii nama akka Meesiitti taphatu jechuudha. Kunoo Meesiin kilabiin kun qabu Haacaaluu kana jechuudha. Mee alaa kottu goolii meeqa galchitan? Wallahi isi kun 10 jira 12 goolii baay'inarraa goolii lakka. Okay mo'atan taphni mo'atan kun ammoo tapha jaalalaati. Moof mo'atamuun kan waan jiru kilabiin kunis ammoo obboleessa isaatii quxisuudha. Marsaa dhufuurratti ammoo goolii hedduu akka galchee kilabiin kun illee mo'atu abdii guddaa qabna jechuudha. Abdii guddaa qabna. Amma ammoo kilabni taphachuuf deemu kilaba Afran Qalloo fi Oromoo Giisantu taphata jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa Oromoon akkana walitti dhuftee akkanatti taphachuuni. Kilabiin Mushinii fi kun tapha xumuranii baanii jiranii. Baarte mee leenjisaan kun akkuma argitan ilmaan Oromoo sadarkaa addunyaarra jirtan leenjisaan kilabii garee Haacaaluu Hundeessaa yookaan Haacee isa mee arra gammachuu qabdu si dhagahin. Gammachuu ijoollee dubbattee warri goolii galche. Mara gaafadhee jira. Amma leenjisa tafe ijoollee guutuu gaafadhee jira. Wallahi gammachuun kana dhagan gammachuu bareeda. Okay, taphattoonni akka gaarii leenjistee akka gaarii fiddee sana qofa osoo hin taane akkaataa astanaalatii yookaan ammootinu akkaataa ati isaan itti keettee fi isaan itti fayyadamte dur ijoollee jidduudha taphattu gara duraa fidde. Ijoollee midfiildarii turan gara duraa fiddee mee Musheen goolii meeqa galche? 5. Amma baay'ina goolii galchanii irraa goolii dagatanii jiran kun 11 jira. Amma bara kana geebanya na jettee abdii qabda? Shakkii takka malee geebanya tan. Kanaafuu carra gaarii siin hawwina. Itti faajjanii jirtan yaa. Itti faajjanii kilabiin kun du'ee ture bara 2010 kilaba kana namni kaasee leenjisaan haaraa dhufe leenjisaan kun Bafeerroo jedhama dur taphataa kilabii kanaa ture. Kilabiin kun dur Oromoo Faristi maqaa Jooriin ture Oromoo Faristi Joor ture amma ammoo barri birraa Haacaaluuti ka jedhuun maqaa Haacee moggaafatanii hedduu itti faajee kilabii du'ee biyya arrabachiisee kaasee ijoollee akka gaarii leenjisee ijoollee ciccimtuu walitti fidee galatoomi siin jenna Oromoon addunyaarra jirtullee si galatoofanii galatooma. Maqaa Haaceetiin nyaachuu qabna kiilanii. Inni nyaattan abshir. Oromootiyaa akkana jirra. Amma Afran Qalloo fi Sikkoo Mandootti asitti taphata jechuudha. Ixaan darbee jira. Amma garee Sikkoo Mandootu Afran Qalloo wajjin taphata. Kunoo kana fakkaata.
tapha keenya gaa aga xumuratti nu hordofa. Score? Team twice. 10-5. Yeah, Tunisia. Kama kumeka de goli je. De 5 ya. Goolii akka galchee Aslan yudini sakale. Yeah, yeah. Ya 10 ya. Acera. Ace mootanii mire. Aceen akkasii moo'ee. Amma ammoo afran qalloo fi kilaba sikkoo fi mandoo. Amma sikkoo afran qalloo fi sikkoo mandoo taphataami. Warri yeroo illee ganamaan injifatanii jiranii. Meeqan batan xumurtan takka ol qixa. Takka ol qixa. Okay. Achi warra nurra galchee jiru. Walumaa tokko qixaan baane. Okay. Waraabu jirta ari ligi. Akkana. Ma tokko ba'uun bar. Walumaa qixa jechuudha. Yaa injifanneerra. Kilabiin isaanii wabii kun olaal. Wabii Hacaaluutii kun olaal duubaan akka FC wabiidha. Intala maqaa Hacaaluutiin mogga'ee kilabii Hacee jira. Abbaa fiilma jechuudha. Abbaa fiilmis walitti dhufanii taphachuun isaaniin oolu. Maqaa ijoolleen tenne barana kilabii maqaa babbaafattee maqaa jajjaba maqaa babbareeda baafatanii. Egaa ka barana gaa numa laalla. Ka moo ullee ka injifatulleen hundi isaa kennuma. Kun kilabii kan itti taphataa kun dirree kan itti taphataa kun asitti taphataa. Ahmad Ghazali Muhammad Mamushe okay Mamushe taphataa. Kun kilabii Oromoo Gisan kun Sikkomandoodha. Sikkomandoo achi taphataa Oromoon Gisanas afran qalloo fi dhoombirammoo achi taphatan. Dirree birarratti jechuudha. Amma ergaa hagana isin argisiisee booda jechuudha. Booda dabalataadhaan walitti deebina jechuudha. Erga ka hagana isin garsiifne booda walitti deebinee kan jidduudhaan isin argisiifnu ta'a. Amma dirree kanarrattis taphatamaa jira. Garuu qilleensis arra bareeda oo'amaan akkasiillee hin jiru. Kanaaf Oromoon akkana walitti dhufee akkana waliin taphatee jaalalaan gammachuudhaan wajjin nyaatee dhugee adda deemuun gammachuu guddaadha. Nageellee Booranaa tokko baanii wal qixa baanii. Okay. Qeerroon nageellee wabii wajjin wal qixa bahanii Oromootu kilabii Haceetu goolii hedduu galche malee. Kanaafuu akkasuma booda walitti deebinaa jira. Hagasiif nagaya. Walitti dhaammannaa jidduun deebina chaarjii godhannee chaarjii guuttannee dhufna.